akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti fagoo bakka jirtan marti keessan bakka jirtanitti nageenyi koo sina qaqqabu har'a viidiyoo biraa qabadhee dhufeera wanti ni hojjetu har'a mana keessatti ofii koof waan qopheeffadhu daabboo akkam qopheeffadhu sin agarsiisa bifatti baasee jechuudha akkaataa ani ittiin hojjedhu waliin ilaallaa daabboo kana yeroo qopheessinu yoo sagantaa qabaannee yookiin mana namaa dhannee yoo ta'e nama dubbisuu dhannee yoo ta'e akkasitti qopheeffannee ofii keenyaaf immoo mana keessatti ciree irrattis yoo ta'e tursiistuu irrattis itti gargaaramuu dandeenya. Na waliin turaa gara hojjechuutti hin deebi'a. Wantoonni na barbaachisan as kana kaa'adheen jira. Kan na barbaachisu daakuu as kanaan qaba. Daakuu kuppaaya sadii walakkaadha. Sukkaara siin qaba. Sukkaara maankaa sadiin gargaarama. Shoorba maankaa jira. Irshoo as kana jira. Irshoo maankaa tokkoon gargaarama. Qaba. Dhadhaa aansalti beetirsa kan jedhamudha kan gargaaramu. Maankaa sadiin qaba. As kana aannan kuppaaya tokko ruubii qaba. Xiqqoo ho'aa ta'uu qaba. Xiqqoo jechuudha labbi kan jedhe ta'uu qaba. Dilalaa ta'uu qabu. Kanaanan keeffadha. Na waliin tura. Shoorba maankaa sadiitti naqadha. Irshoo maankaa tokkoon itti dabaladha. Shaayii maankaa shaayii tokko jechuudha. Ashaboo xiqqoo isheen itti dabaladha. Ashaboo ruubii kan taatu shaayii maankaa itti dabaladha. Achiin booda waliin hin makadha.
kana keessatti zayitii xiqqoo ishee cabsadha. Booda kunuunfadhee as keessatti galmeeffadha. Kanatti qodaa kanatti galmeeffadheera. As keessatti waliin makeen kaadha zayitii isaa wajjin. Daqiiqaa 45 amma sa'aatii tokkotti akkasitti misirisa tolfadha. Daqiiqaa 45 booda kana fakkaata ol ka'eera. Amma daabboo hojjechuuf ga'aa ta'eera jechuudha. Kana fakkaata baay'ee lallaafaadha. Harki qulqulluudha. Kanaa booda nan sirreeffadha jechuudha. Akkaataan hojjechuu barbaadetti bocan qabsiifadha jechuudha. Na waliin tura. Walitti deddeeffadha. Nyaanni baay'ee kan na jala lallaafu ta'ee daakuu itti daddabaleen xiqqoo ishee kan na jala taasifadha. Kanaan booda garuu dhiisuu nan danda'a akkan barbaadetti jira yoo ta'e. Akka kanatti daakuu asirratti birbirfadha. Maaliif akka na jalaa qabannee fi laafaan itti fakkaata. Nan sirreeffadha asirratti. Bakka sadiitti rukkutadha kan deebise. Bakka sadiitti qooddadha. Kanaan booda kan barbaadutti bifa qabsiifadha. Kan barbaade akkasuma jira.
ilaalchaadhaan sirreeffadha. Akka kanas godhachuu nan danda'a harka kootiin. Kan inni dheeratu barbaada jechuudha. Akka kanatti sadansaa akka kanatti qopheesse. Walitti deebina. Kan barbaadu manni naa qabatutti akkasitti dhedheereffadha. Sirreeffadheera akka kanatti hunda isaa xumuree innaa walitti deebina. Akka kanatti nagaa hojjaan saasuma kanatti barbaada. Yeroo xumuru walitti deebina. Sadansaa yoo akka kanatti qopheeffadheera. Amma nan jalqaba nan dhaha akka shurrubbaatti jechuudha. As kana mataa isaan akka inni waliin gadhiifne akkasitti sirreeffadha. Sanaan booda wal jalan daddabarsaa jechuudha. Akka kanatti qopheeffadheera. Wanta irratti toshu irratti kaa'adheen jira. Daqiiqaa 15 fi qadaannee kaa'achuu dandeenya. Lafa ho'aa qabu keessa daqiiqaa 15 tursiiseen gara bisheessuutti yeroo deebi'u walitti deebina. Daqiiqaa 15 booda akkasitti xiqqoo ol ka'ee bareedee jira. Amma irra keessan qabu tokko qopheesseen jira. Qabu kanani irra isaa keessa dibadha. Kunooti akka kanatti qopheessee dhiyeesseera. Cireerrattis dhiyeeffachuu dandeenya. Damma waliin qopheesseera. Aannan isas kana jira. Kana fakkaataa akkasitti hojjedhee qopheeffadhee dhiyeesseera. Waan mana koo keessatti hojjedhuudha. Waan haaraa miti. Wanta ani qopheessee dhiyeessu. Yoo isinitti tolee jiraate like, comment, subscribe godha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa. Namoonni haaraan yoo jiraatan chaanaalii kanaaf subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha.
kan biraan immoo jecha koo yeroo maraatii maatii koo warri taatan deeggarsa keessaniif jajjabina naaf kennitaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Ammallee jajjabeessuun keessan na biraa hin dhibamiinii deeggarsi keessan na biraan dhibamiin isiniin jedha. Yaada keessan naaf qooda. Yaadni keessan immoo na tumsa gara fuulduraatti akka hin deemne taasisa waan ta'eef galatoomaan isiniin jedha.